dhageettanii barmaadhitu kana haasaya emooshin ta'ee haasa'e osuma haasa'u keessa namni achii lola ta'e hin beeku afuudha jechuun oolan na fakkaata. Bakki waraanni bilisummaa Oromoo dhaqqabee kana dhoorge hin jiruu jedhe yeroo biraa. Deebi'ee bakka inni dhaqqabee gahettuullee sirna dhablummaa gadhaabdanii jedhe. Hayi eegayee mire eegayee bara waraana shaneetu jira mirachi. Maaltu dhaabbate sirna dhugaa? Dhugaan na dubbadhutti bara dhugaan ufiin waan jedhan yoo afaan qaban jalaan baatii jedhan. Lafti shaneen dhaqqabde maaltu dhufe? Saamicha gudeeddii sirna dhablummaa dhufe namni ajjeefamu waliigala wareegama kafalame jechuudha. Gomarroon dubbate kanatu biyya bulchaaf deemtan. Kun Itoophiyaan yookaan Oromoon keessaa yoo sirna waaqeffataati malee abbootiin amantiidhaa shirri daladan waaqa tokko jettanii ragaa bahuu malee wanni isin siyaasa jalaa waan biraa daladanii nu himtan tokkollee bakka hin qabu jedhe jechuudha. Eekaa ammoo inni jiru maali? Marreen faannoon ortodoksii lolti. Marroon waaqeffataa lola. Gaafa biyya dhufan maaltu dhufa re'am? Uskut bila leeyikaa godhe usu afaan kee qabadhu. Barki nu rabbi abanne kana gartee namuu mataa keessa quuf deemu. Faannoon eega amma isaan waliin dhufanii sirnuma kaleessa Jawaarii fi Profeesar Isqeel Gabbisaa kan tura ga'u dhufaa jechuudha. Warri kun lamuu paartii Amaara jedhee dhufee kun Oromoo jedhee dhufee anillee sirna waaqeffataa fi kabachiifadhaa atillee sirna gartee ortodoksii kabachiifadhu jechuudha isin galee. Adda warra kanatu ammallee walii galee iyyaa jira. Balbalti amnistii amma laal kaadha dhahuun walqixa nam sadii tokko Ijipti lama faannoo Oromoo sadii faannoo Amaaraa yookaan lama shanee Oromoo sadii shanee Amaaraa. Amma wanni kana guutuu isin kaasee hadha waa'ee marroo fi deemaaliif waan deemaa jiru isin himuuf. Wanni deemaa jiru Ijipti waan qabattuu gadhiiftu wallaaltee fiigaa jirti. Waan qabattuu gadhiifte. Asiyaasa Afwerqii abdattee utaalaa turte. Asiyaasa Afwerqii sa'a 24 yoo danda'e faannoof shanee Oromoo tana walii galchee akka godhullee godhu teenya tanaan naabaadhaatii gartee akka gootan godhaa akkam nagaa jechaa Arakiiloo nagaa akka Arakiiloo sana yaada Arakiiloo seenuu hin dandeettan yoo markaatollee naggaadee fakkaatanii seentan ibidda achi keessaa naa qabsiisa. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juullahoo maal gochuu jira ree? Ammaa achi shaneef killee shanee faannoof killeen faannoo ergamtuun Ijiptii fi ergamaan Ijiptii tokkollee Itoophiyaa keessatti akka hin argamne murtiin dhufe jechuudha. Kanaaf danda'a kaa jedhee ilaala. Chaaluu jedheen barreeffama dallanii barcuma irraa ol kaanii jedhanii bare Fiildi Maarshaal Biraanuu Juullaa chaaluu jedhee ilaala gartee harka macaa danda'a. Maaliif bakka akka itti bu'aa jira amma? Iyyan akka yeroo tokko yaadatanii sharee Wallaggaa kana keessa ol garagalchanii gaggaragalchanii dirooniidhaan badhaa kaayanii walitti uummatan tuqanii amnistiin nurraa dhoorga Ameerikaan nurraa dhoorga jettee gabaa duudanii walitti duude oltanii nagaa fayyaa akkam tuun shurrubbaa dhoofti tuun maal gooti. Yilmaa Mardaasaa akkasuma laalee argee dirooniin gubbaa jirti milaalanii taa'anii maal gochaa jiran kun kaan dalagaa kun ol fiigaa kun hoolaa itti qalaa kuuni maalii itti godha walumaa qabe irra dhaabaa jedheen. Iyyanka maal taatan jedhan maal taatan yoo nasi maal taana jenneen ilaknoo kunillee uummata eekaa amma namni dhaqee DNAdhaan lakki kun waraanaa kun uummataa jedhanii wilii adda baasanii maal uummata fixan akkamitti maal beekna akkana taate gaaf kaan deebi'anii maal dhufanii maqaa gartee ijoollee 15tiif jecha uummata gabaa keessatti fixanii sibiilaa kana goo kana kunoo dura gadhiisanii maal eenyu himan beektu Ameerikaa himatan Awurooppaatti himatan sigalee Faransaay Jaappaan Jarman UK Ingiliz Sweden Holland kaala kana galgalatu hundinuu gartee suuraa kana kaasee nama dubartii dhiiraa bakka hundaa gartee girrisaan keenya kun girrisee dachii rabbii tana balleessee kaa'ama kan argatanii beesu uummata fixee mootummaan jarri maaliif dhatte uummata haa fixanii akka gaafa TPLF irra baratti balaa jarri TPLF Mangistuu Hayilemaariyaam gartee hin dadhabe TPLF dhukkee irraa kaasee Mangistuu Hayilemaariyaam bargaaf duraa sadi Ijiptuu ergaa kumadhaa kana jarallee Shaabiyaaf jara
Hifatii dadhabee waan godhu dhabee uummata keessa duuddee waan dhala hunda dalagdee gartee waraana fitti kaampisiin gabaa duudde. Yoo jedhe gabaa duudde walitti qabee shafate. Irra dhaabee miigiidhaan akka dirooniin hin jirtu akaayii biraan ka'e. Karaa saniin gaafas uummanni fincilee kaqaraa peellee fi wannaa didellee dhumachuma jedhee ka'ee gartee waan duudee jechuun uummanni. Kara dhageettee shaniin tiyya siluu samtaa dooroo taanqaa moote jedhanii jibti kaleessallee akkas goone gabaa keessa dhaqaatii aayyolee teessanii fi dubartii teessanii fi jaarsa dullachaa fi jaartii dullattii fi waa bitachuu dhufee gurguruu dhage kana keessa hodhattan dirooniin gubbaa isin jirti isin gadhiifti qabsoon akkasii oo'iti seenaa jedhanii. Seenaa Yilmaa Mardaasaa akkasuma laalee baloo abbe nakkeessaa deemu. Waliin macalaase. Iyyan jechuun dirooniin akkana godhee. Gaafa sanillee gartee fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa gaafas dubbatanii bara. Diroonii wanni binnee fi gartee geexiif kaachuu fi miti jedhanii. Diina keenya walitti qabame kamuu heddummina akka qabu ittiin gartee guggubuu fi jedheen gaafuma san sii galee. Gartee shanee yoo siin dhufte yoo ati shaneen deeggaree taate yoo dhufte iyyitee mootummaan poolisa jira mootummaa jira humna waraanaatu jira kunooti shiftaan dhufe diinni dhufettee mootummaa iyyuu malee yoo deeggartee zabana kana namni kaa siyaasaa wallaalee bara. Uummanni dura yeroo nu gargaaru yoo namni mootummaan arge uummanni waan godhu beektanii yaa uummata wallaalaa dhagartee lafa bade kana. Deeggaraalleen kalee ture qabsoolleen kalee turte qabsaa'aalleen kalee ture. Adda lafa bade namni maqaa bilisummaa Oromoo qabatee sareen isa nyaatte. Uummanni keenya laal haga uummata Oromoo qaroon qabsoo kanarra gaafa inni sii murate si gargaaru nam tokkollee hin danda'u. Doktorootaaf, piroofeesarotaaf, saayintistoota irra qotee bulaa kennaa fursiisee bulaa kennan mala beeka. Nu nyaachisee jaalbanni kun as keessa jira. Nu obaasee yoo akka tasaa diinni arge kan maan nu nyaachisee nu obaase kun eegan fagaanne laal faana ta'e nafaallaa gara deemaa jedhee loon irra oofi karaa nu dabarre kaan faana karaa dura nu deemne kana deemaa jedha beektanii diinatti ofii dhaqee fiigee. Maali shiftaa dhufee jedha gartee barnu nyaachisee nu obaase irraa bahe. Ufiillee nagaa bahe faana ta'e nallee bilise. Bitamtuu ganda keessaa ebaluu nyaachise jedhullee qaata gartee afaan qabu. Maaliif? Yeroo ati kaatee iyyitu dhugaa namni osoo inni dhee gartee kaa tokko ufillee seef godha ufillee lubbuu ufillee baasee sigalee maal akkamitti lubbuu nullee lubbuu teena baase akkamitti tokko faana faallaa akeekaa jechuudha. Garas deemaa dhee gara nu deemnu kun asiin dabarteedha. Yoo nu gara dhiyaa dabarre baa itti garsiisa jechuudha. Waraanni baanu barbaade xaanu biyyaa baane. Lammata hoo ergamtoonni ganda keessa jirtu warri gartee isaanii dalagu ibaltu qalee nyaachisee jedhaan osoo jarri hin uummanni keenya iyya jechuudha gabbayii gartee. Sun yeroo kam yoo akka tasaan namni si argitee adda baafate uummanni keenya yookaan osoo quba hin qabne danqaraa keessa nu nyaachisee nu obaasee karaa nama nu godhee fuudhee bakka nam tokko nu garre nu gahee yeroo diinni dhufe diinni achi dhufe garana jalaa goraa yoo diina haadhuuf nu barbaade as jiraa koota humna xiqqaadha yaa Allah qabsoon kalema turte yaa jaalbantii kiyyamee guyyaa takka si dhukkubaa malee silaa hiree sii kennee wajjin haasofna uummanni kun haa irraa baru akkatti kalee dhiirti qabsaa'aa turte. Waraanni bilisummaa Oromoo dubartii fakkaatee dhiira fakkaatee akka barbaachise naannoo sana uf jijjiiree hidhannoo bitatee rasaasa bitatee nyaata bitatee odeessa fudhatee osoo nam tokko ittiin beekin lafa meeqa qaxxaamuree karaa meeqa keessa qaxxaamuree qabsoo Oromoo godhaaf ture jechuudha. Hadha kun ganda keessa yaa'ee Oromoo qalu inni Oromoo qalu egaa mootummaan dirqama isaati naannoo shiftaan itti dhufte jedhan barsiin laaffise ilma Oromoo ta'uuf nagaa jirti bara Oromoon. Wallahi rabbi nama ta'e jaalbantiin as keessa lalaatee zabu ilmaan Oromoo iddoo as keessa jira itti ol qabsoo kana beektan uummanni kennallee osoo hadha ilmaan Oromoo biyya bulchuu baatan osoo gartee fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa Oromoo ta'uu baate osoo aabbichuun Oromoo ta'uu baate osoo gartanii shimallis Oromoo ta'uu baate wallahi gandi Oromoo hadha silaan jiru wallaggaaf silaadha wallagga takka jira tuulam gujii arsiilleen qaccee waa jettee ulachoo eegaltee akka hunnaatitti gandi kun tokko lafarra hin jirtan silaadha wallahi sanyiin teessanillee maqaa keessan uummanni naannoo sanillee dachii gubbatu maaliif ifatti argani addunyaalleen baradha wanna addunyaan afaan qabatee teettee maal beektaati yaa sariin dhagaa wallaaltota waan amma namni wacuuf miidiyaa gubbaa bahee iyyuu kana mootummaan ragaadhaan saatalaayitii waraabee waan hundaan waraabee maal godha addunyaa yeroo addunyaan gaafateetti garsiisa ila kunoo hidhannoo ila kunoo qawwee kana gartan yes warri kun warra nagaa naannoo sanii diiguuf deemu waraana kiyyaa miti warra biraati. Abbaan fedhe addunyaa irra namni waa'ee siyaasaa beeku waraanaa beeku yeroo san arge dhukkee irra kaasaa jedha jechuudha. Maaliif namni qawwee hidhate uummata keessan deemu. Mootummaan kamuu seera addunyaallee diina kan kee bakka argitetti tankaara fira fudhata jechuudha. Bakka fedhe uummata keessaa bakka fedhe haa ta'u hireen ati qabdu
yoo akka biritti dhoorguu hin dandeenye uummata waliin dhoofta abbaa feetan heera feetan nama hayyuu feetan dhagaa gaafadha. Namni tokko waa balleessu yoo arge mootummaan yoo danda'e uummataan dafaa naannoo sanii dheessaadhaan hadha laal Israa'eliin nam tokko ajjeesu nama 2,000 yeroo takka fitti nama tokko yaldoo dhagaa yoo ragartee isin dadhabnee akkanatti shanaafattanii akkana mootummaan kun ilma Oromoo ta'uuf mootummaa warri kun hadha biyya bulchaa ilmaan Oromoo ta'uuf qeenteessan ganda keessa jirti jechuudha nagaan jirtanidha. Dhugaa seetan quufa kanaaf kabajaa isirra qaban hin beektu gandi gariin ummanni gariin kabajaa tanan beeku jechuudha isin galee dhugaafadha ganda keenya dhiifamallee naa godhaati. Warra qabsoon Oromoo keessatti hidda gaggodhattee qabsoodha namni irraa fincaa'u tana warra gartee fincaan itti dhugee ayyoon teena wallaahi Oromoo dhagaa lammiitii jala feettan dhiifama naa godhaa. Hadha jaalbantiin fana middoos keessaa waa argeesinitti maali. Ayyoon Oromoodhaa diina keenyaan gudeedameen jettu akkasitti nyaata fuuttee danqaraa keessa nuufitti afaan bineensaatiin waliin haasa'a. Shimbirree ta'a sagalee shimbirree haasa'a. Waraabes halkan yoo ta'e yuusaa uummanni keenya. Halkan yuusaa garafamee bar cafaqamee ilmaan ofii wareega kennee akkasitti qabsoodha namni irraa geerroo tana siin gahe. Yaa lammiitiyyaa akka hadha yoo haasan qabsoon hadha yeroo namni gabbahee bookkisee haasa wadha ta'u qocaa itti nyaatee namni yaa Oromooti. Fincaan itti dhunnee yaa Oromooti waan nu keessa dabarree wadha silaa namni beeke faanti tatasaatii ilmi namaa wayaa itti martee wayaan ati gartee wana gootuun akka kophee jalli dhumateetitti irraa dhumatee faanti namaa ilmoo dhiiraa irraa dhumattee ilmi namaa baala itti uffatee bare. Jagni goon hayyuun baala itti uffatee namni keenya bara gogaa miti bara baala. Hargiisa itti nyaatee namni muka hadhaaya. Badde maqaan qabsoodhaa badde maqaan adda bilisummaa Oromoodhaa.